Harka akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo kan jirtanii nagaadha miti anis nagaa kooti galanni isaan badiinis baga nagaa taatan jecha. Akkuma beekamu ijoollee baay'ee ijoollee biyya ormaa keessatti miidhamanii jiranii Suudii keessatti buleewwan keenya rakkina keessa jiru. Sagalee ta'uun akka nurraa eegamudha maaliif nutis boruun keenya waan maal akka taanu hin beeknu. Sagalee ta'uu fi qabna siniin jedha. Nagaadha miti nagaa kooti galata waaqayyoo. Bilis sagalee ta'aa fi hamma dandeechan jechuudha. Maaliif wal bira dhaabbannuun gaariidha hin jedha. Har'a immoo jechuudha warroota Suudii ijoollee Suudii jiran jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf gaafa du'anii wayyoo jedhanii walii ba'uu maal jechuudha. Amma tokko amma wal bira yoo dhaabbatan wayyaadha. Har'a jechuudha ani lakkoofsa jechuudha yeroo rakkinni sinirra yoo ga'e maalitiin dallaalatti yoo dawwaltan dallaalaan homaallee isinii gochuu hin danda'u jechuudha. Inda'uum isin qaxaqaxee isin giddisiisee achitti isin deebisaayu jechuudha. Maaliif akkuma duraa sanitti isin deebisiisa. Kanaaf dallaalli homaayyuu isinii gochuu hin danda'u jechuudha yeroo rakkattanitti. Kan martillee siimii qabaachuu dhiisuu dandeechuu waan ta'eef lakkoofsa amma isinittan hima lakkoofsa kana qabadhaati osoo lubbuun keessan hin bahin warroonni Suudii keessa jirtan jechuudha. Dawwaladhaati lubbuu namaa kan namaa eegu waaqayyoodha. Waaqayyoon gaditti immoo lakkoofsa amma isinitti himu kana qabadhaatu bilis jechuudha. Suudii warroota bakka kamiyyuu jirtan jechuudha lakkoofsa kanaan dawwalattanii bakka jirtanitti isin dhaqqabuu danda'u jechuudha. Hundumaayyoo abahas damaamis riyaadii jirtan Saawudii naannoo hundumaayyoo abahas damaamis riyaadis hundumaa warri jirtan lakkoofsa bilbilaa poolisii 999 kun walii galaadha waan ta'eef ijoolleen kamiyyuu rakkoon innaa isinirra ga'u utuu hin du'in dursa dawwaladha. Bilbila poolisii kun asirratti isinii maxxanseera. Safara qoosiisa kanadha waan ta'eef ijoolleen keenya otoo lubbuu keessan irratti ijaarri tarkaanfiin fudhatiin dura dawwaladha poolisitti dawwaladha. Poolisiin yeroo masan isinii qaqqaba maaf duutu ijoolleen keenya beema maariyaam. Ejensiitti kalaasiin dawwaliina ejensiin tumee gara fi manichumatti si deebisa ijoolleen keenya ijoollee. Akkuma jirtan akkuma argitanii lakkoofsatti isinii galcheen jira sagaliidha jechuudha. Suudii keessa jiraatanii karaa kamiyyuu jiraatanii itti dawwalattanii rakkina keessan keessa ba'uu dandeessu waaqayyoon gaditti namni nama barbaachisa. Kina obboleewwan keenya akkanatti biyya isaanii keessa ba'anii dhugaa yeroo nuti biyya baanu illee biyya alaa kana dhufuudhaaf hamma tokko salphaadha jechuudha. Akka ammaa kanatti amma ati ko biyya alaa deemuudhaaf birriin biyya alaa teessee maalatee biyya teessee karaa biyya ittiin osoo biyya keenyatti hojii ittiin hojjatte jechuudha. Jireenyi isaa waddaddu malee dhugaa waaqa hojii tokko si uuma jechuudha. Maaliif achi deemtu akkasii achi deemtu akkasiin jedhu achi deemtu akkasiin jedhu baay'ee akka duraa sanii miti jechuudha. Amma biyya alaa deemuun aarsaa baay'ee nama gaafata jechuudha. Isumaaniyyuu immoo aarsaa baay'ee sanuu kafaltee immoo maallaqa kee kafaltee haatiif abbaan kee waan qaban sitti fixatanii isumaanummoo yoo jettee nan deema jettu dhuftee immoo akkas taata kino. Maaliif namni keenya akka bakka birrii argannaan ija hin qabu jechuudha. Sobanii ijoollee keenya biyyaa baasanii osoo mana madaamii isa dhugaa hin argina biyyaa baasanii biirootti ashaganii kun qaxaqaxee kun ijji isaanii badee kun lukni isaanii maal ta'e kun sammuun isaanii bakka sammuun angooliin isaanii intini ta'e kun daffaramanii bakka akkasitti makaraa isaanii arganii haatiif abbaa isaanii osoo lawwatiin osoo hin lawwatiin booddee isaanii lubbuun isaanii dabarti jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Ani yeroo tokko anumti amma fakkeenyaaf ganni hin dhufna biyya alaa hin dhufna jedhu jechuudha. Maaloo hin dhufiina mee jireenya biyya ormaa dhiisanii kan argitu bakka yoo hin jedhu akka waan diraamiti akka waan ati xinaaftutti fakkaata jechuudha. Namoota akkas jedhuun jechuudha. Dhugaa rabbii ani karaa kootiin
bakka yoon ani hin dhufiina jedhuun akka waan ani guddina isaanii jibbeetti fakkaata jechuudha. Baay'eetu garuu dhufee of argaa jira jechuudha. Dhuguma jette edaa biyyi alaa sun akkasii edaa jireenya akkanaa kana keessa jiraattanii nama naan jedhetu jira. Dhugaa waaqayyo odoo yeroo ati hin dhufiin naan jettu san osoo nafee jiraadhe nama naan jedhetu jira. Dhugaa rabbiis ni jedha. Maaliif gaafa amma akkasitti bakka istooppii bakka biyya akkasii haa dhaabbatu yaa cufamu gaafa jedhan akka waan inaaffaa wayiitti fakkaata jechuudha. Miti akkasii miti garuu rakkina biyya ormaa jiru nama argetu beeka. Ibiddi bakka fakkeenya gaafa ibiddi tokko si gubee ofii maalitti gubaa san situ beeka miti. Jireenyi biyya ormaa akkasii manni ormaa akkasii jechuudha. Dhugaa waaqa biyya kee keessatti rakkattee jiraachuu si wayya. Biyyi keenya illee nageenya hin qabdu. Nageenyumarras immoo jireenya isumsaa wayya dhugaa rabbis ni jedha. Asi dhuftee biyya ormaatti sareen biyya ormaa si nyaatti. Namni abbaa kanaas hin jedhu hin jiru. Biyya keetitti odoo duuti illee biyya abbaa keetiin nyaatta jechuudha. Biyya abbaa keetitti awwaalamtaa haati abbaan keessi awwaala. Haati abbaan keetillee namni uma si awwaala. Garuu biyya ormaa keessatti homaa waan tokko illee hin qabdu jechuudha. Dhugaa waaqa haati ombaa fi biyyi ormaa gaarii miti jechuudha. Dhugaa waaqee jechuudha. Please dhugaa rabbiis ni jira. Silaayi warri baatanii jirtan. Argartuu miti kinu akkasitti kinu caakka keessatti obboleewwan keenya akkasitti kinu caakka keessatti akkatti isaan ciisan argitan reeffa isaanii jechuudha. Kuni marti Saudii jechuudha. Dhugaa rabbii waan isaan fakkaatan bakka baay'inni isaanii baay'ina dhagaati. Dhagaan akkam baay'ata lafarra akkasanii jechuudha. Akkasitti obboleewwan keenya akkanatti makaraa isaanii argaa jiru. Please dhugaa waaqa dubbachuudha jechuudha. Biyya keessa biyyuma ta'a rakkadhaa bakka. Dhugaa waaqa biyyuma ta'a rakkadhaa. Dhugaa rabbiis ni jedha. As dhufuudhaaf birrii meeqa baastan? Dhugaa rabbi jechuudha. Yeroo keenya sanillee ani koo yeroo san birrii meeqa inni dhufe? Kuma 25 maal akkas bichaan baasee dhufe jechuudha. Amma garuu kuma meeqa jechuudha. Kuma 100 ol baastee dhuftaan barii biyya alaa dhuftu jechuudha. Ishuma saniini dhugaa waaqa waan mataatti hojjetadhu jiraadhu biyya kee keessatti. Asitti makaraa arguu lubbuun kee darbuu arabismaa ofis qudus adamna. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Beekan bicha rabbi bara kuni bara dhumaatitti waaqayyo gooftaan nutti haraaramu addummaa isaatiin nutti haraaramu. Bilisummaa sagalee taa'afi dhugaa rabbi biyyuma maratti kun nageenyi kan dhabame biyyuma maratti ijoolleen kan tasaqayyaa jiran jechuudha. Biyyuma mara yaa'uma Saudii ta'ee akkasitti namni illee intini ta'e malee biyyuma mara meeqatu immoo kan sagalee kana hin qabne meeqatu mana keessatti miidhamaa jira. Meeqatu karritti cufamee tasaqayyaa jira. Meeqatu waggaa meeqa haadha abbaa ishee osoo hin dubbisiin karritti cufamee meeqatu tasaqayyaa jira. Dhugaa rabbi jechuudha. Bichaan beeku dhugaa waaqayyo bismaa sagalee haa ta'anii jechuudha. Sagalee ta'a dhugaa rabbi jechuudha. Maal bichaan beeku dhugaa waaqayyo baay'ee tokko keessi kun akka fa'aayira dhugaa waaqayyo gan kaliin galee bakka kan argeeti dhugaa baay'ee tokko bakka keessi kontiina ta'ee jira dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf. Bilis obboleewwan keenya biyya keessa jirtan jechuudha. Biyya ormaan deemaa. Suudiin deema walaa Suudii walaa Dubaay walaa Joordaan walaa biyyi kamuuta walaa ishee jira jechuudha. Dhugaa rabbi biyyi kamtu biyyi nagaa qabu hin jiru jechuudha. Ayi lekki Suudeen akkasii Dubaayin deema Dubaay isa kan margaa jirtan ijoolleen achi dhufanii biiroo keessatti affanamanii taa'anii sammuun isaanii meeqatu Dubaay keessatti si du'aa jira jechuudha. Biyyi kamuu nagaa hin jiru jechuudha. Dhugaa nagaan nurraa fagaatee jira waaqayyo nagaa nuuf haa kennuuti. Biyya keessan keessa taa'aa rakkadhaa. Please biyyaa hin bayinaa. Maatiinis jechuudha. Intalli teenya akkasitti deemte hojjettee nu jijjiirti. Akkas nu gooti hin jedhina jechuudha. Maaliif akka achuma taa'atu waliin rakkadhaa bakka. Dhugaa waaqa jechuudha. Kanaaf please ijoollee shamarranii biyya alaa deemuudhaaf karoorfattan paaspoortii baattanii achi deemtan isinitti haa hafu. Maaliif wanta agarreedhaaf jireenyi biyya ormaa baay'ee jedhamu ulfaata. Kan jedhamu caalatti ulfaatama. Kan ibsamu caala osuma ijaan argaa jirtu osuma namni hin dhufiin asiniin jedhu dhufaa jirtus dhuftaniis immoo kan argaa jirtanis hin jirtu. Bakka osoo dhugaa ani jechuudha. Osuma dhugaan siniin jedha. Micayyitii takka osuma hin dhufiin jedhuuni jechuudha. Osuma hin dhufiin jedhuuni maal qabu osoo jecha kee dhagee jiraadhe maal qabu osoo biyyaa bahu baadhee jiraadhe
idaati argiteen naan jette jettu laal akkasitti gaafa namni hin dhufiin isin jedhu akka waan hinaaffaa yookaan akkasin hojjettanii hin jijjiiramne namni hin barbaanne isinitti fakkaata akkasii miti garuu biyya keessan taa'atu rakkadhaa jiraadha dhugaa rabbi nuti immoo warroota biyya ormaa dirmu waaqayyo gooftaan arjummaa isaatiif akka badii balleessa keenya osoo hin taane akka arjummaa isaatiin biyya keenyatti nu haa deebisu biyya keenya nagaa nuuf haa godhu waan biraa waan jedhu hin qabu dhugaa rabbi biyyi keenya biyya nagaa hin qabdu biyya keenya gallee asii gallee biyya keenyattis nageenyi hin jiru sanis ta'e kanas ta'e biyya keenyatti du'u wayya biyya ormaatti du'urra waaqayyo nutti haraaramu sagalee ta'aa fi obboleewwan keenya biyyoota hunda baay'ee keessa yammalee rakkinni kan ta'aa jiru jechuudha sagalee ta'aa isiniin jedha amma viidiyoon biraa walitti deemnutti nagaadhaan naa tura. بيعطيك بنت قالت له ما تقبل الا هيك بعدين انا حتى السفاره حتى مكتب اثيوبيا قالوا لي ما تحكي معه حتى قالوا لي ما احكي معك السفاره اتصلت عليكم رقيه قالت لكم لا لا يا فاطمه انت مين انت شو دخلك انا ايش دخلني